Jaallan sagaleen kiyya dhagahama jira. Eeyyee jirte. Tola ulfaadhu jaalalwaan ulfaadhu horii bulii jaallan har'a waltajjii kanarratti argamtanii yaadannoo guyyaa har'aatii fi murannoo guyyaa har'aa ibsitanillee galatoomaa Dr. Fu'aad Jalkaroorsan akkasuma Faadan Bultum Jaal Muddiin ifti keessanuu galata guddaa qabdu. Akkasuma har'a guyyaa bareedaa kana guyyaa yaadannoo, guyyaa gammachuu, guyyaa gaddaa, guyyaa xiiqidhaan kaanee waa goonu kana qopheessitanii waliin nu qabuu keessaniin gurmuun Ayyaantuu Dagaa, gurmuun Buusoo Boruu, gurmuun Wobooti fi akkasumas jaarmiyoonni marabbaa galatoomaa horaa bulaa hawaasni Oromoo akkuma walii galaatitti galanni keessan bilisummaa ta'u waan itti faajjan bara argannu keessa Rabbi nuuf haa godhu. Egaa akkuma anuma dura bal'inaanu ibsamee baruma baraan yaadatamu guyyaan kun guyyaa itti gammannu, guyyaa ittillee yaadnu, itti xiiqofnu jechuudha. Xiiqii turannu barattaanu maal dalaynaa, maal keessa baane jennee guyyaa itti wal gamaggamnee of gamaggamnee barattaan ofitti qopheessu. Akkuma jedhame ayyaana dachaati tokkoffaan bara haaraa addunyaan ittiin bara tokkorraa tokkotti ittiin dabartu. Lammaffaan immoo badii didda. Guyyaa badii diddaa jedha adda bilisummaa Oromoo. Maaliifi badii diddaan akka oyitee shiimoo oyitee keessaa ibidda gara cufaamitti goolame waraanni bilisummaa Oromoo murannoo fi qabsoodhaan irra aanuudhaan guyyaa kana walitti dhufuudhaan jechuu jaallan lubbuun hafan guyyaa gammachuudhaan waan qaban walii hafanii walii qalanii gammadanii nyaatanii bara xaanutti sa'a xaanutti guyyaa xaanutti qabsoof of qopheessan waan ta'eef duudhaa san irra deemnaa jechuudha. Aadaa godhannee duudhaa keenya ba'aa isaanii dabalachuudha jechuudha. Ba'aa isaanii dabalannee jennee guyyaatti sirbinee guyyaa waan isaan irra kufassan bakkaan gahuudhaaf nullee ofirra dabarsuudhaaf akkuma jedhamee qabsaawaa kan jennuun tokko kanuma irratti wareegame sun deebiin qabu beekamaadha jechuudha. Kan bakkaan gahe jechuudha dirqama isaa raawwate waan itti aanu waan inni godhu hin beeknu. Garuu kan irratti wareegame deebi'ee waan jedhee san ala wanni biraa waan inni godhu waan hin jirreef qabsaawaan kan irratti wareegame kan jennee guyyaa qabsoo ba'aasaa san dabalannee baachaa turre jechuudha. Akkuma beekamu jaallan har'a qaamni isaanii irratee biyya alaa biyya hambaa kana keessa jiraniif biyya keessa jiranillee ba'aa dabalachaa turre jechuudha. Qawwee jaalirraa kufe, hidhannoo jaalirraa kufe, marata jaalirraa kufe. Kaayoo jaalli sun irraa kufe baannee deemaa jirraa jechuudha. Kanaaf namni haga san haga kaayoo irra jiru haga ba'aa san baatutti qabsaawadha. Waan inni ta'u hin beeknu maa irratti kanaaf qabsaa'aa lamumaa wanni jedhamuuf kana. Egaa guyyaan kun kana jennee yoo bira dabarre barri itti aanu maal ta'a? Bara karoorati. Bara xiiqii jennee jira karoorfannee bara xaane waan dabrerra bakka itti mucucaanne ilaallee waan itti kufne ilaallee waan nurraa hir'ate ilaallee waan bara as deemu kana waan hir'ate san guuttannu mucuca dur dabrerraa hanqannu jabina of duraaf itti finnu waan ta'eef guyyaa kana waliin kabajuun keenya hawaasni keenya dogoggorri qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa kana hawaasni galaana ripheen lolaa takkaa'uu qabsaa'onni galaana kana keessa jiraachuun beekamaadha jechuudha. Akkuma irra deddeebi'amee jedhame galaana kana gogsuun waraana bilisummaa Oromoo yookaan qabsoo Oromoo balleessuu akka ta'e diinillee qajeelatti waan hubatuuf har'a hawaasni keenya dogoggoruu dugda keenyati jechuudha. Dugda qabsaa'otaati, dugda qabsooti. Argitee gabrummaan nama tokkollee namni filattee isiin kophatti dhiiftu hin jiru. Gabrummaan akkuma waliigalaan nu dhufte waliigalaan qabsoofnee waliigalaan keessaa bahuun dirqama hawaasa keenyatti dirqama qabsoo.
warri karaa imootiin warri dhageessaa jirtan sirriitti dhageessisaa dhagayaan jiranii Oromoo. Warri karaa imootiin dhageessaa jirtan sirriitti dhageessaa. Of kolchi jaaljamaan itti fufi. Hayyee. Kanaaf barri kuni kan dabre guddoo irratti akkuma seenatitti warra seenaa barreessuuf seenaa qoruu dhiifneeti bara amma keessa jirru kana maal goona kan jedhu barri kun akka sagantaa abaaboo biyya alatti waa sadi irratti xiyyeeffanna jechuudha. Bara kana keessa hawaasni keenyallee halkanii guyyaa marxifatee mudhii hidhatee akkan waliin dhaabbatu kan itti dhaamannu kan kadhannu kan magantaa isinitti dhufnu hawaasa akka Oromootitti jechuudha. Akka waliigala nama Oromoo ta'eef nama biyyeen tun laallattuuf itti dhaamachuu feenaa jechuudha. Kunis maal jechuudha? Tokkummaan humna nama tokkoo miti nama waliigale alaa gala akka Oromoon jette waliigallee alaa haa gallu tokkummaan walaa ijaarru bara ijaarsati barri itti saganteeffan. Sagantaan kun kan nu milkaa'u kan bakkaan ge'annu yoo isin duuba dhaabbattan yoo isin waliin dhaabbattan yoo isin cinaa dhaabbattan yoo isin dura buutan jechuudha. Waliin akkuma qabsaa'otaatiif akka hawaasa tokkootitti harkaaf naqattoo taanee waliin kaane jaarmiyaa bara kanaa xiqqaarraa guddaatti wal ijaarree qophoofnee akka kaanu irratti akka nu ta'u tana har'umarraa akka erbuu nu seentan akka nu waliin dhaabbatta isin dhaaman tokko hawaasa. Lammaffaadha jaarmiyaa keenya jabeessuudha. Jaarmiyaa yoo jennu jaarmiyaa siyaasaa abaaboo biyya alaa jabeessuudha. Wal qabachuudha. Sirnaaf seeraaf heera irratti ijaaramuudha. Gamtaaf waloo irratti ijaaramuudha. Gamtaan keenya tokkummaan keenya sirnaa fi heera seeraaf deemuun keenya heeraaf seera takkaa'u gamtaa uummata keenyaa waan uumuuf qabsaa'onni keenya kana beeknee balbala hololaa kamiifuu banuu dhabuun wal qabachuun halkanii guyyaa jiruu teenya jiruu waan qabnurraa sa'a qabnurraa qabsoo bilisummaa Oromootiif kennine akka waliin dalaynu akka wal ijaarru akka waliin kaanu kunillee walitti dhaamannaa jechuun uummata hawaasa keenyatti aansine. Talammadaati hayyoota keenya beektota keenya qabaattota keenya yaada adda addaa qabu walitti dhufee ijaaramee gaaddisa tokkummaa tokko uumee gaaddisni hayyoota amma uume kun bal'inaan itti fufee biyyattii tana irraa maayitiif gabrummaa tana keessaa akka nu baasuu dandeenyutti akka wal ijaarree hawaasa isaa barsiisee hawaasa isaa qajeelchee akkasumas hawaasa addunyaa akka waliigalaatitti dhugaa teenya himuudhaan dhugaa dhoksuunii miti. Waan Oromoon barbaaddu rakkinni Oromoo qabateef rakkina sana irra aanuudhaaf qabsoo Oromoon gootu cufti har'aaf firaaf dugdaan lafaa kaani wanni rakkina kana keessa ifanuu ta'u hayyoota keenya. Hayyoonni keenya wal ijaaranii qabsoo bilisummaa Oromoo hawaasa keenyan qabsaa'ota keenya waliin dhaabbannee akka qabsoo Oromoo gamtaan gargaarru asumarraan dhaammanna jechuudha. Tamaayiti. Allaattiin kaatillee duutillee lafi wanni kun cufti godhamuuyyuu wanni irratti hundaa'uu fi qabsoollee bakkaan ga'u waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a guyyaa lubbuun jiru kana beelaa dheebuu malee qorraa qabbanaa fi aduu malee halkanii guyyaa beelee dheebodhu osoo hin jedhin osoo ciisa isaan filatin dhagaarra ciisee dhagaa boraafatee qileerra deemee gaara bubu'ee har'a waraana bilisummaa Oromoo takkaa walabummaa Oromiyaa abbaa biyyaa godhuuf waan deemuuf waraana bilisummaa Oromoo humna qabnuun beekumsa qabnuun dandeettii qabnuun dirqama qabnu cufaan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabbannee waraana bilisummaa Oromoo tokkoomsuun baraneessuun diinagdeentee siyaasadhaan ijaaruudhaaf qophiin ala kanaa akka amma jennetti jaarmiyaa abaawoboos ta'e hawaasa Oromoo akka waliigalaati hayyoonni Oromoo wal harka wal qabannee Oromiyaa baraaru takkaa'u Oromiyaa mul'isuuf takkaa'u Oromiyaan akka Oromoo harkatti deebitu godhuudhaaf wal qabannee akka kaanu
asumaan bara kana walitti dhaammannaa jechuudha. Egaa kanaaf akkuma na dura jedhame bara kana wanni haga ammaatti qabsoo Oromoo wanni harkisu yoo jiraate gartee hoggansa gahaa dhabuudha. Hoggansa gahaa, hoggansa bilchina qabu, hoggansa hawaasa isaa caqasu, hoggansa beektota isaa caqasu, hayyoota isaa caqasu, hoggansa gorsa hayyootatiin deemu, hoggansa yaada mul'ataa dhiyeessee ummata isaa mari'achiisu, hoggansa marii ummataa irraa fuudhee xiinxalee hojiitti uumuudhaaf hoggansa siyaasaa waraanaa uumuu keessatti waraanni bilisummaa Oromootis halkanii guyyaa osoo hin dadhabin hoggansa siyaasaa waraanummaa uumuudhaan rakkina irraa maayii keessaa akka baanu akka bilisummaa takkaa walabummaa gonfannu akka nu godhu kanaaf harka wal qabannee jechuudha. Akka waliigalaatitti tokkummaan humna jenne tokkummaa keenya uumuudhaan hojii dandeettii qabnuu fi irratti bobbaane namu tokko tokko osoo hin eegin anatu humna jedhee humnaa'ee bara kana keessatti bara 2026 amma seenne kana keessatti bara itti aanutti yoo xiqqaate Oromiyaa walakkaa ol akkuma sirna gadaa keessatti gadaan melbaa yoo xiqqaate tokko sadee keessaa dhuunfatetti waraanni bilisummaa Oromoo yoo xiqqaate Oromiyaa tokko sadee keessaa jechuudha harka sadi keessaa tokko dhuunfatee bara dhufutti gammachuudhaan dirree bilisaati irratti akka waliin kabajnu hawwii kiyya hawwii qofallee miti hojii keenya ta'uu qabaa kan jedhuun qaba. Wanni dalagnuun gamtaadha. Wanni jiraannuun illee gamtaadha. Wanni dhabnellee waan gamtaati waan nam tokkooti miti. Gamtaan waan dhabne gamtaan haa falmannu. Gamtaan walaa talignu gamtaan haa taligamnu. Hayyuu nama dura deemee nama taligu haa taanu. Hayyuu nama jala deemee taligamu haa taanu. Rabbiin nama jala hin deemnellee nama namaan hin deemnellee rabbi nurra haa qabu. Nama jala deemus hayyuudha. Namaan deemnillee hayyuudha. Nama jala deemus illee dhaga'uun hayyooma. Ofii beekanii nama sanii qoodullee hayyooma. Kanaaf rabbiin akka waliigalaatitti bara itti ijaaramnu, bara itti wal jabeeffannu, bara itti hawaasa keenya xiqqaa guddaa wal dhageenyu, wal qabannee wal dhageenyee bara dhufu keessatti hojii guddaa dalagamuu deema. Hayyoonni keenyallee mudhii hidhadha. Qabsaa'onni keenyallee mudhii hidhadha. Hawaasni keenyallee mudhii hidhadha. Sadeen kun wal qabannee dirreetti gurmuu haa goonu. Hoogganni keenya kan nuun deemu dirreedha. Dirree hooggana qaroo haa goonu. Dirree hooggana namaan deemu haa goonu. Dirree siyaasatiif waraanaa haa goonu. Lachuu wal qabannee gabrummaa irraa maayii haa xumurru. Barri bara diddaan gabrummaan xumuramtu nu haa taatu. Oromiyaan biyya, Oromoon saba walabaa ijaarra, saba bilisaa ijaarra. Kanaaf harka wal qabannee haa kaanu galatoomaa horaa bulaan jedha irraa bu'e.